Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu, ijoolleen tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan akkam jirtu, akkamii yeroo kana geessanii galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kootii baga tsooma gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos baga nagaan geessanii guyyaa har'aa egaa agajiini kun dhumutti waa'ee tsoomii akkamitti akka tsoomuu qabnuu fi maalummaa tsoomii waliin ilaalla jechuudha. Tsoomii akkamitti tsoomuu qabna, dabalatammoo maal irraa fagaachuu qabna. Tsoomii gaafa jedhamu maal tsoomuu qabna kanneen jedhan as keessatti kan waliin ilaallu ta'a waan ta'eef hanga xumuraatti akkan hordoftaniin isiniin jedha. Maalummaa tsoomii gaafa ilaallu tsoomii jechuun egaa qaamni keenya wanta isa barbaachisu yookiin immoo wanta yaraa ta'e irraatii addaan ba'uu, fagaachuu, dhorkuu, hawwuu dhiisuu jechuudha. Waan qaamni keenya barbaadu, waan foon keenyaaf barbaachisu irraatii daangeessuu jechuudha. Adda jalqabaa jechuudha tsoomii gaafa jennu. Wanti foon keenya barbaadu maali? Wanti hawwiin foon keenyaa kajeelu maali? Kanneen jedhan immoo gabaabbinaan laaluu dandeenya jechuudha. Foon keenya waan baay'ee barbaada. Foon keenya waan baay'ee hawwa waan ta'eef tsoomii jechuun jalqaba irratti hawwii foon keenyaa daangessuu jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu amma tsooma kana keessatti hawwii foon keenyaa daangessuu qabnaa jechuudha. Hawwii foonii gaafa jennu hawwii foonii maali? Hawwii foonii mul'ataadha. Qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate foonii lubbuudhaan ni mormaa. Lubbuun immoo foon ni mormiti. Hawwii foonii immoo mul'ataadha. Akkuma jedhe sana isa mul'ataa ta'ee fi isa beekamaa ta'e isa beeknu sana hawwii foon keenyaa sana daangeessuu jechuun gabaabatti tsoomii jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti qulqulluun Phaawulos ani garuu hafuuraan gaggeeffamaa jiraadhaan jedha malee fedhii foonii hin raawwatinaan isiniin jedha. Egaati amma kan raawwachuu qabnu, kan gaggeessuu qabnu fedhii foonii osoo hin ta'in fedhii hafuuraati. Fedhii hafuuraatiin immoo gaggeeffamuu keenya kan ittiin mirkaneessinu kadhannaa keessa jiraachuu keenyaan. Kanaafuu hafuuraan gaggeeffamaa kadhadhaan isiniin jedha malee fedhii foonii hin raawwatinaan isiniin jedha. Tsooma jechuun egaa kan jalqaba isinii kaase fedha foonii raawwachuu dhiisuu fi fedhii foonii irraa fagaachuu jechuu waan ta'eef fedha foonii irraa fagaannaa jechuudha. Fedhiin foonii hafuuraan ni mormaa jedha. Hafuurris immoo fooniin ni mormaa jedha. Maal inni fedhiin foonii kun? Inni hafuura keenyaan mormu kun, inni lubbuu keenyaan mormu kun, inni jireenya keenyaan mormu kun maalidha laata? Kanaafuu nuti amma tsooma kana keessatti fedha foonii isa lubbuu keenyaan mormu kana daangeessuudhaaf maalummaa waan kanaa baruun dirqama waan ta'eef iyyuu inni mormu kun maal inni kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Isin waanuma jaalattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin ni mormu. Hafuurichaan yoo gaggeeffamtan garuu isin seera jala hin jirtan. Fedhii foonii mul'ataadha. Fedhii foonii mul'ataadha. Inni maalidhaan mormu? Inni lubbuu keenyaan mormu, akka nuti gara Waaqayyootti hin deebine kan taasisu, akka nuti jireenya bara baraa hin arganne kan nu taasisu, boqonnaa lubbuu keenyaa akka nuti hin arganne kan nu taasisu, Waaqayyo wajjiniin akka nuti tokko hin taane kan nu taasisu fedhii foonii mul'ataadha jedha. Amma egaa tsooma keenya keessatti fedhii foonii keenya isa mul'ataa kanadha kan nuti daangeessuu qabnu. Jalqaba irratti namni tokko tsoome kan jedhamu fedhii foonii isaa yoo daangessedha jechuudha. Fedhii foonii mul'ataan kun maal inni jenne yoo laalle isaanis tokkoffaan alalummaadha jedha. Alalummaa jechuun maal jechuudha? Alalummaa jechuun jireenya gadhiisii jechuudha. Kan murtee hin qabne jechuudha. Walitti mammakamaa jechuudha. Takka gaarii hojjechaa, takka yaraa hojjechaa, takka qulqullummaa hawwaa isa hawwan sana immoo fiixan baasuu dadhabu jechuudha. Alalummaa gaafa jedhamu jireenya gadhiisitti nama jiraatu jechuudha. Kan of hin murteessine of daangeessuu kan hin dandeenye. Fakkeenyaaf gaa'ela keessatti ta'uu danda'a. Abaluun bar alaleedha yeroo jedhamu dhageessan hin beektanii? Alalummaa inni jedhamu kun jireenya gadhiisii daangaa kan hin qabne, murtee kan hin qabne jechuudha.
Fakkeenyaaf jireenya gaa'ilaa keessatti namni abbaa manaatiin murtaa'ee hin jiraanne tokko dubartiin tokko yookiin dhiirri haadha manaa takkittiidhaan murtaa'ee hin jiraanne akka fedha foon isaatti namuma arge wajjiniin bakkuma argetti kan kufu fedha foon isaadhaaf kan moohamu alalee jedhama jechuudha. Alalee jedhama. Alalummaan kun kana qofaan kan daanga'u osoo hin ta'in namni waaqa isaa, uumaa isaa, fayyisaa isaa, jiraachisaa isaa dhiisee waaqa tolfamaadhaaf bitamu, waaqa tolfamaa waaqessu, ganama bataskaana deemee galgala mana qaallichaa, mana xonqaayii, mana asmaatii kan deemu namichaan akka kutaa macaafa qulqulluutti yookiin akka seera macaafa qulqulluu kanaatti alalee jennee ni waamuu dandeenya jechuudha. Namni dhugaa dubbachuu osoo danda'u soba kan dubbatu, nama walitti kan naqu, nama gidduu kan deemu, jireenya namaa kan booressu, fayyaa kan nama dhoorku, nagaa namaa kan booressu, gaa'ila namaa diiguudhaaf yeroo hunda kan tattaafatu namni kun alaleedha jennaan kana. Kanaafuu gabaabbinaan gaafa laallu alalummaa kanarraatii akka fagaannu barbaada jechuudha Waaqayyo. Dhugaan keessan dhugaa haa ta'u. Sobni keessan soba haa ta'u. Malee sobaan hin kakatinaa jedhee akkuma kaawwame sanaa namni yeroo hunda soba dhugaa fakkeessee guddisee nama walitti buusuudhaaf, nama walitti naquudhaaf haasa'u yookiin dadhabu alaleedha jechuudha. Qaama lamaan walitti naquudhaaf yookiin deemuu sana gidduutti. Tokkoffaan isa kanadha. Maaltu jireenyi foonii yookiin hawwiin foonii inni jennu. Lammaffaan immoo xuraa'ummaadha. Xuraa'ummaan kuni maali? Xuraa'ummaan adeemsa cubbuutiin kan dhufudha. Xurii fi xuraa'ummaan garaagarummaa qaba. Xurii jechuun balfi tokko, wanti xuraa'aan tokko yookiin xurii tokko yoo uffata keenya tuqe xurii jennaan kanaan. Uffanni keenya xuraa'eera kan jennuun yookiin itti dafquu dandeenya yookiin balfi addaa tokko gaafa uffata keenya tuqu uffata keenya xureessaa xuriidhaa jennaan. Xuriin kuni miiccamee bahuu danda'a. Dhiqannees bahuu danda'a. Xuraa'ummaa jechuun immoo adeemsa cubbuutiin kan dhufu yookiin immoo kan raawwatu jechuudha. Adeemsa cubbuutiin gaafa jennu namni gaafa cubbuu hojjetu cubbuu akkamii? Cubbuu amma jalqaba kaasnee alalummaa ta'uu danda'a. Soba ta'uu danda'a. Hanna ta'uu danda'a. Jireenya gadhiisii ta'uu danda'a. Waan Waaqayyoon hin jaallanne wanti raawwannu hundi cubbuudha waan ta'eef hawwiin cubbuutti nama geessiti. Cubbuun immoo xuraa'ummaatti nama geessiti. Xuraa'ummaan yookiin cubbuun immoo du'a namatti fiddi jedhee qulqulluun Phaawulos akka dubbate xuraa'ummaa jechuun isadha. Xuraa'ummaa kana immoo irraa qulqullaa'uun kan danda'amu gaabbii galanii lubatti cubbuu ofii himatanii yakkaa fi balleessaa ofii himataniitu xuraa'ummaa kanarraa qulqullaa'uun danda'ama. Sagadaan, tsoomiidhaan, kadhannaadhaan malee xuraa'ummaan kun gaabbiidhaan malee qulqullaa'uu hin danda'u. Kanaaf tsooma keenya keessatti akka dhiisnu kan barbaadu sadarkaa lammaffaatti Waaqayyoon xuraa'ummaa kanadha jechuudha. Inni itti aanu jireenya gadhiisiiti. Jireenya gadhiisii inni jennu kunii fi alalummaa inni jennu kun walitti dhiyaata. Namni akka feetetti kan jiraatu. Barbaadu tsoomuu, barbaadu dhiisuu, barbaadu dhugaa dubbachuu, barbaadu sobuu, walitti naquu, waliin dhahuu, waliin makuu, akka barbaadetti jiraachuun bakka argetti fedha foonitiif kufuun qarshiidhaaf jecha maallaqaaf jecha bitamuun kanneen kun alalummaa fi jireenya gadhiisii keessatti ramadama jechuudha. Namni maallaqa ilaalee maallaqaaf jecha bakka isaaf hin malle kan dhaqu, bakka isaaf hin taane kan jiraatuu fi maallaqaan bitamee namarratti mattaa fudhatee cubbuu kan hojjetu, sobaan dhugaa namarratti kan ba'u, nama kan ajjeesu, dhiiga kan dhangalaasu, qabeenya ilaalee jireenya namaa balleessuu kan barbaadu hundi jireenya gadhiisii yookiin alalummaatti jiraata jechuudha. Tokko tokko amma fakkeenyaaf qabeenyaan qaba jedhanii mattaa kennanii hiyyeessa kan ajjeesisan, hiyyeessa kan miidhan, dhabaa harkaa qabeenya isaa dabarsanii kan fudhatan, humna isaaniitti, hirree isaaniitti abdatanii, fira isaaniitti, aangoo isaaniitti, qabeenya isaaniitti abdatanii
kana kan godhan hundi jireenya gadhiisii jiraatu. Waaqa kan hin beekne. Boruu kiyyaaf cubbuu natti ta'a jedhanii kan hin yaanne. Waaqa kan hin sodaanne jarreen akkanaa jireenya gadhiisitti jiraatu jechuudha. Inni biraanii waaqolii tolfamoo waaqessuudha. Maaltu hojii foonii kun? Waaqolii tolfamoo gaafa jennu Waaqayyo seera bahuu boqonnaa 20 irratti gaafa dubbisnu maal nuun jedha? Anaan malee waaqa biraa waaqessinaa hin jedhu. Mootii bara baraa kan ta'e, waaqa bara baraa kan ta'e, uumaa bara baraa kan ta'e, fayyisaa fooniif lubbuu kan ta'e, Waaqayyoon tokkichi Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluun waaqummaadhaan tokko, jireenyaan tokko, amalummaan tokko, fayyisuudhaan tokko kan ta'e, qaaman sadii, aangoodhaan tokko kan ta'e, maqaadhaan sadii, raawwiidhaan tokko kan ta'e, qaaman sadii kan ta'e, hojiin tokko kan ta'e Sillaasetti amannee jiraachuu qabna malee isaatiin ala waaqolii tolfamoo kan biraa waaqessuu akka hin qabne kan nutti. Kanarra darbinee waaqolii tolfamoo kan biraa waaqessina taanaan jireenya foonii jiraachaa jirra malee jireenya hafuuraa yookiin lubbuu jiraachaa hin jirru jechuudha. Waaqolii tolfamoo kan jedhaman kun isaanoo maali? Mana xonqaayii, dabtaraa, asmaatii, awulaa kanneen qoricha namatti godhan, kan nama dawweessan, lafatti, dhagaatti, mukatti, maallaqatti, humnatti, aangotti, ofitti, maatitti, fira ofitti abdachuun yookiin itti waaqessuun waaqolii tolfamoo jedhama. Namni maallaqa isaa waaqessu tokko waaqa tolfamaa waaqessa. Maallaqa isaatiin kan boonu, hiyyeessa maallaqa isaan mataa kennee kan dararu, maallaqa isaan cubbuu kan hojjetu, maallaqa isaatiin fira bitatee warreen kaan irratti immoo kan diinummaan akka irratti ka'an haala mijeessu, biyya kan diigu, nagaa kan nama dhorku, hollaan nagaan akka hin jiraanne kan godhu, ofiisaa qofatti kan abdatu maallaqa waaqessaa jechuudha. Maallaqa isaa kennameen hiyyeessa kan hin gargaarre, rakkataa kan hin gargaarre, mana kiristaanaa kan hin gargaarre, maallaqa isaatiin qofa kan boonu waaqa kan hin beekne maallaqa waaqessaa jechuudha. Kanneen biraa immoo as keessatti waaqolii tolfamoo kan jennu hedduu isaanii jiru. Akkuma beektan waaqolii tolfamoo kan jedhaman baroota darban yookiin waggoota kakuu moofaa keessatti kan akka waaqa tolfamaa Ba'aal, kan akka waaqa tolfamaa Daagoon, kan akka waaqa tolfamaa Nabukadnetsoor tolchee itti waaqessaa ture. Muka taasifatanii fakkii namaa tolchanii sabni Israa'elis yeroo Gibxi keessaa bahan Museen taabota fiduudhaaf tulluu Siinaa gaafa deemu Iyyaasuu wajjin jabbii tolfatanii akka itti waaqessan kanneen kun waaqota tolfamoodha. Har'as mana keessatti namoonni calleetti kan amanan, kan sagadaniif kan itti amanan, jabanaatti kan amanan, dhagaatti kan amanan, utubaa dhadhaa kan diban, shiniidhaaf kan jilbeeffatan, wantoonni kun baala kan kutan, muka cabsanii kan moran, kan falfalan, kan falfalchiisan, kan nama balleessan, isaan kun hundi maalidha? Waaqolii tolfamoodha jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti duumessa ilaalanii ooda kan dubbatan, qoricha kan namatti godhan, kan nama dawweessan, qaalluun, ekera dubbistuun, qoricha kan namatti godhan, kan nama ajjeesan, isaan kun saba kiyya keessaa abaaramoodha. Warra akkanaarraa fagaadhaa jedha. Sababii isaa maali? Waaqa tolfamaa waaqessu waan ta'eef. Waaqa tolfamaa immoo Waaqayyoon hin jaalatu waan ta'eef. Kanaafuu kun immoo jireenya gadhiisii waaqarraa adda ba'e waan ta'eef jarreen akka kanarraa fagaadhaa jedhee akkuma dubbatu fedhii fooniinni guddaan waaqa tolfamaa waaqessu waan ta'eef tsooma keenya keessatti kana irraa fagaachuu qabna. Tsooma keessa gaafa jennu namoonni baay'een waqtii tsoomaa gaabbii kan galan, cubbuu isaanirraa kan fagaatan, isaan booddee kan itti deebi'an osoo hin taane aga bara baraatti murteessanii kanaan dura kan raawwanne badii hojjennee irraa deebinee qalbii keenya jijjiirrannee kanaan booddee immoo itti deebi'uu hin qabu jennee of amansiisnee bara baraan Waaqayyo wajjin kan jiraachuu qabnudha malee
miiccannee deebinee kan cubbutti kufnu miti. Gaabbii gallee qulqulloofnee kan deebinee cubbutti kufnu miti jechuudha. Kanaaf kanarraa akka fagaannuudha jechuudha. Jalqaba irratti soomiin keenya soomneerraa kan nuun jedhamu kan nu mirkanaa'uu danda'u kanneen amma kaasne qabxiiwwan kanarraa yoo fagaannedha. Kan biraan qoricha namatti gochuudha. Diinummaadha. Maaltu hojii foonii yookiin immoo kan waaqayyoon jibbu. Qoricha namatti gochuu gaafa jennu namoonni baay'een nama ajjeesuudhaaf jecha inaaffaa guddaa irraa kan ka'e maaliif godhatee maaliif godhattee jireenyi ishii maaliif miidhagee fi gaa'elli ishii maaliif bareedee fi maaliif barattee galma geesse maaliif baratee galma gahee nagaadhaan maa jiraatee namaan maa jaalatamee yookiin namaan maa jaalatamtee uffatee maaliif irraa bareede uffattee maaliif irraa bareede gammachuutti maaliif jiraata gammachuutti maaliif jiraatti jedhanii inaaffaa diinaa daabiloos keessa galanii diinummaadhaan qoricha kan namatti godhan jiru. Kana dhugumatti waaqayyoon ni balaaleffata. Har'a addunyaan keenya kun biyyi lafaa keessa jiraannu kan ittiin guutamtee ittiin rakkachaa namoonnis ittiin dhiphatanii kaan isaanii iddoo cabalaa karaa irratti kufanii uffata gatanii maraatanii mana yaalatti iddoo garaagaraatti rakkachaa fi dhiphachaa kan jiran lammiiwwan keenya sababa namoonni hamoonni jalloonni inaaffaa guddaadhaan qoricha walitti godhaniif yookiin namatti godhaniif. Kana sirriitti balaaleffata waaqayyoon. Kana gochaa nan sooma jechuun egaa of gowwomsuu jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti namni obboleessa isaa hin jaallanne waaqayyoon nan jaalladha jedhu sobduudha mataasaa akkuma jedhe namni osoo qoricha namatti godhu osoo hamaa namaa barbaadu osoo kufaatii namaa eegu osoo du'a namaa barbaadu akka baratee galma hin geenye akka nama hin taane akka gaa'ila hin dhaabbanne beekamtii akka hin arganne maatii isaa maatii ishee akka hin gargaarre gochuun nama duubatti deebisuun humna hafuura hamaatiin qoricha namatti godhanii ajjeesuun joorsuun jaanjessuun karaa irratti baasee uffata gattee akka ishiin deemtu gochuun kun egaa hojii isa waaqayyoon balaaleffatu cubbuu gurguddoota keessatti ramadamu keessaa tokko. Kanaafidha jalqaba akka isinii kaase seera keessa deebii boqonnaa 18:9 irratti warreen qoricha namatti godhan warreen nama dawweessan nama adoochan isaan kun saba kiyya keessa abaaramoodha kan jedheef har'a addunyaa irratti namni qabeenya dhuunfaa keessirraa fudhachuudhaaf gaa'ila kee diiguudhaaf fayyaa si dhorkuudhaaf manatti akkaaftu gochuudhaaf waan ati qabdu manaa sallabee hafuura salaabitiin kansaa godhachuudhaaf har'a namni qoricha walitti godha. Eessa deeme? Mana dabtaraa deeme, mana xonqaayii deeme, mana waaqa tolfamaa deeme. Qoricha walitti gochuurraa kan ka'e namni har'a wal jaanjessee holidhee jiraata. Har'a garuu nan sooma jedhu warra akkasiis. Soomni faasigaa dhufe jedhu. Soomni hiikaan dhufe jedhu. Hiikaa qofa eeggatanii sobanii dhokatanii kan jiraatan bifa kanaan kan jiraatan afaan isaaniirraa akka nadhii dammaa kan dhangala'u waan gaarii kasitti dubbatan kasitti haasa'an keessi isaanii boolla awwaalcha gadi fagoo kan ta'e keessa isaaniitti summii kan sii qopheessan boolla awwaalchaa kan siif qotan nagaa kan si dhorkan akka boqonnaan arganne kan taasisan ba'aa fi galuu keetti ijji isaanii kan diimatu mar'imaan isaanii kan gubatu dhukkubbii mataa boboo guddaa kan itti ta'u jiraachuu namaa kan hin barbaanne hedduu jiru. Kana waaqayyoon sirriitti jibba. Ofii isaanii fayyadamanii tokko gabbuusanii ofii aangoo koruudhaaf kaan harka duwwaa godhanii ofii sooromuudhaaf kaan ajjeesanii ofii jiraachuuf obboleessa isaa obboleettii haadha abbaa osoo hin jedhin addaan hin baasin diinummaadhaan kan irratti kana raawwatan hundi warra qoricha namatti godhan jedhamu. Summii kan nama obaasan, nyaatan kan namaa kennan, dhugaatiin kan namaa kennan, uffata namaarratti, suura namaarratti hafuura hamaadhaan kan hojjisiisan, nagaa kan nama dhorkan hedduu isaanii addunyaa kanarratti akka qaayilitti ajjeesota kan ta'an, ijoollee qaayil kan ta'an hedduu isaanii jiru. Ijoollee daabiloos kan ta'an hedduu isaanii jiru. Amma egaa sooma jechuun kaleessa namoonni kana keessa turanis kana keessa akka ba'anii fi namoonni osoo hin beekin kana keessa galanis keessaa ba'anii gaabbii akka galanidha. Furmaata. Soomii jechuun kana raawwanne taanan nyaata qofa soomuun dhugaatii qofa lagachuun faayidaa addaan qabu. Soomis hin jedhamu. Waaqayyo birattis fudhatama hin argatu. Kan nama qocholan jedha.
akka namni hin guddanneef asii gadi kan nama dhorkan, kan waan namaa namarratti yaadan, kan nama ifatan, aangoo isaaniitti qabeenya isaaniitti abdatanii nama kan rakkisan, hidhaatti kiyyootti namni akka jiraatu kan godhan, yeroo hunda daandii namaa karaa qajeelaarraa gara jallinaatti akka namni deebi'u kan godhan warra akkanaa kun egaa maal akka argatanis dhumarratti kaa'eera macaafni kun. Inni biraan hojii foonii isaan jedhaman inaaffaadha. Inaaffaa akka jalqaba kaasne maaliif argatte jireenyi isaa maa mijateef jedhanii warreen inaafanii fi inaaffaa guddaarraa kan ka'e immoo jireenya isaanii keessatti nama balleessuudhaaf yeroo hunda halkanii fi guyyaa kan dhibaman, kan rakkatan, yaaddoo fi yaada irraa kan ka'e, inaaffaarraa kan ka'e kan huqqatan hedduu isaanii jiru. Inaaffaarraa kan ka'e hirriba kan dhaban, halkan taa'anii kan bulan, siree irra gachiisanii waa'ee dhiphinaa yookiin karaa itti si balleessan kan yaadan jiru. Inaaffaa. Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 12 lakkoofsa 35 irratti namoonni gaariin gaarummaa laphee isaanii keessaa baasu jedha. Namoonni jalloonni yookiin immoo hamoonni hammeenya laphee isaanii irraa maddisiisu yookiin baasu jedha. Kanaafuu kan laphee isaanii hin beektu jechuudha. Nama tokko kan laphee isaa hin beektuti. Kan afaan isaa argita. Waaqayyoo laphee ilaala, namni garuu fuula ilaala kan jedheef kanaafidha jechuudha Saamu'eel. Namni fuula ilaala, Waaqayyoon laphee ilaalaa. Nuti amma fuula namaa laallee afaan namaa laallee murteessina. Waan gaarii dubbatuuf, yoo sitti dhufe nagaa ho'aa waan si gaafatuuf, yeroo si arge waan si affeeruuf, ati namni kun anaaf gaariidha jechuu dandeessaa. Akkasuma immoo gaarii kan ta'an hedduu isaanii jiru. Kana otoo siif godhanuu garuu garaa isaaniitti boolla kan qotan, hedduu isaanii inaaffaa guddaadhaan kan gubatan, si arguuf jiraachuu kee kan hin barbaanne hedduu jiru. Kana gochaa akkamitti xoomamame? Xoomni akka kanaa kana raawwachaa ta'u gonkallee hin jiru jechuudha. Kabiraa dheekkamsa. Yeroo hunda akkasitti dheekkaman. Dheekkamsa jechuun afaaniin qofa siin loluu miti. Fuulan. Garaa isaaniitiin, yaada isaaniitiin, namicha kan otoon arguu baadhe, namittii tan otoon arguu baadhe, osoo addunyaa tanarraa badde, osoo duute, otoo du'e jedhanii keessa garaa isaaniitiin kan dheekkaman, hammeenya yeroo hunda kan yaadan, yeroo hunda hammeenya kan ulfaa'an hedduu isaanii jiru. Hammeenya kan ulfaa'an bara dhumaa sanitti jedha macaafni qulqulluun, dubartoota ulfaadhaaf isaaniif wayyoo jedha. Dubartoota ulfaa jechuun warreen mucaa namaa yookiin dhala namaa ulfaa'an miti. Warra amma akka jenne kana alalummaa warra ulfaa'an, inaaffaa warra ulfaa'an, qoricha namatti gochuu warra ulfaa'an, xuraa'ummaa kan ulfaa'an, garaa isaanii keessa ulfi garaa isaanii hammeenya kan ta'e, qocholoo kan ta'e, dheekkamsa kan ta'e, diinummaa kan ta'e, qoricha namatti gochuu kan ta'e, kana kan ulfaa'aniif isaaniif wayyoo, guyyaan isaaniif gabaabaadha jedhee kaayera jechuudha. Yeroo isaanii gabaabaadha warra akkanaa. Maaliif darbuutti jiru, adabbiitti galuutti jiru, ifatamuutti jiru, abboommii kana jala waan baaniif, firdiitti jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu hojiin foonii isa kana jechuudha laala. Kana hunda dhoksee namni midhaan lagata taanan, kana hunda dhoksee namni bishaan lagata taanan maal faayidaan isaa? Inni biraan hedduu jira, kana qofa miti. Ofittummaa jedha. Ana malee hin beeku, ati hin beektu, ati akkas gochuu hin dandeessu jedhanii jireenya namaa gidduu galanii anatu sii beeka jedhanii ofittummaadhaan jireenya namaa kan diigan. Ofii isaanii qofa irratti aangoo kan ofii kennan, ofii isaaniif qofa kan of muudan, beekamtii ofiif kan laatan, maqaa hin jirre kan ofiin moggaasan hedduu isaanii jiru. Har'a sooshaal miidiyaa irratti injinara kan ofiin jedhan, doktora kan ofiin jedhan, Profeesara kan ofiin jedhan, barsiisaa kan ofiin jedhan, luba kan ofiin jedhan, monoksee kan ofiin jedhan, hedduu isaanii barumsa beekamtiidhaan dadhabbii isaaniitiin argatan otoo hin ta'in hannaan kan argatan. Hannaan kan argatan, sobaan kan fudhatan, ofiif kan ofii moggaasan hedduu isaanii jiru. Har'a namni addunyaarra yoo laaltan namni tokko maqaa 2, maqaa 3, 4 qaba. Akka daldalaaf isaa itti tolutti, hammeenya jechuudhaaf akka itti tolutti, sooshaal miidiyaa 4-5 fayyadama yoo ta'e, iimoon isaa maqaa bira, waasaappiin kan bira, tiiktaakiin kan bira,
telegiraamiin kan biraati. Gochaan isaan hojjetanis ammeenyi isaanis akkasuma gosa adda addaatiin qoodanii dhala namaa balleessuudhaaf karaa jireenya irraa nama fiigsisuudhaaf kan hojjetan hedduu isaanii ofittummaadhaan kan jiraatan jiru. Har'aaf qofa kan jiraatan. Har'a nan nyaadha. Boru yoo hundee maal abbaasaa jedhanii kan yaadan jiru jechuudha. Jireenya ofittummaa kana Waaqayyoon hin barbaadu. Yaadaan gargar ba'u, barsiisaan gargar cabuu jechuun isaan kun immoo mana tokko keessa teessee yaadan tokko ta'uu dadhabu. Waldaa tokko keessa teessee yaadan tokko ta'uu dadhabu. Tokko gaarii gaafa yaadu ati hamaa yaadu, faallaa yaadu, tokko qulqullummaa gaafa yaadu, tokko xuraa'ummaa yaadu, tokko fayyisuu gaafa barbaadu, tokko immoo ajjeesuu barbaadu, tokko nagaa gaafa barbaadu, tokko jibba barbaadu. Jireenya akkanaa baay'ata kaam. Kanneen akkanaa kun barumsa kan gargar ba'an, kan gargar caban, yaadan kan gargar ba'an jechuudha. Gargar ba'iinsa kan fidan, gargar ba'iinsa kan fidan, nagaa kan nama dhorkan. Akkuma qulqulluun Phaawulos Ximootiyoos isa tokkoffaa irratti jechuudha boqonnaa 4 irratti akkana jedhee dubbate. Bara booddeetti namoonni afurota wallaalchisoodhaa fi barsiisota afurota hammootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka galagalan afurri qulqulluun keessaa baasee ni dubbata. Erga jedhee warri sobduun of hin argineen yaadni garaa isaanii diiminaan gubame milikkita seexanaa godhate kun namoota hedduu karaarraa kaachisanii wallaalchisaniiru, karaarraa kaachisanii balleessaniiru jedhee kaayetu jira jechuudha. Kan isaan balleessan yaada garaa isaanii irratti, ofittummaa isaanii irratti hundaa'anii yaadan gargar ba'uurraa fi barsiisaan gargar cabuu wantoota amma jennu kanarratti hundaa'aniiti kan kana godhan. Kanaaf ati nagaa gaafa barbaaddu isaan jibba barbaadu. Afaan si qotan. Ati nagaa ho'aa barbaaddaa isaan immoo laash godhanii arraba irratti nagaa sii deebisan. Gaafa si argan fuula sirraa garagalfatan. Jiraachuu keetti inaafan. Sababii isaa hammeenyaa fi ofittummaan hinaaffaan diinummaan keessa isaanii waan jiruuf yaadni daabiloos keessa isaanii guutee waan jiruuf kana hunda raawwatan. Kanaaf warri kana keessa jiru kana keessaa yoo hin baane kana yoo hin dhiifne midhaan lagachuusaa midhaan xoomuun bishaan xoomuun faayidaa takka illee hin qabu. Xoomii jechuun isa kana miti. Xoomii jechuun wantoota silaa amma kaasaa jirru kana yoo dhiisnee irraa fagaanne malee faayidaa hin qabu. Kana qofa miti egaa wanti nu dhiisuu qabnu xooma keessatti weennoo jedha, machii jedha. Weennoo jechuun sirbadha. Qullaa isaanii kan maraatan, qaama isaanii qullaa kan godhan, Waaqayyoon kabajee ulfeessee simboo kennee fi kan uume uumama Waaqayyoo ta'anii nama kabajamaa ta'anii osoo jiranuu kabaja isaanii kan irraanfatan, ulfina isaanii kan irraanfatan, yeroo hunda qullaa ta'uun kan itti tolu, gaarummaa caala hammeenya raawwachuun kan itti tolu hedduutu jiru. Addaamii fi Hewaan badii balleessaniin ajaja raawwachuu dhiisaniin raawwadhaa kan hin jedhe Waaqayyoon abboommii itti kenne sana dhiisuu isaanirraa kan ka'e qullaa ta'an. Har'a qullaa sana immoo Kiristoos dhufee qullaa isaatiin isaaniif dhokseera, nuu dhokseera. Dhiiga dhangala'aa ture sana dhiiga dhangalaasuu isaatiin bilisa nu baaseera. Fayyina nuu kenneera, nagaa nuu kenneera, tasgabbii nuu kenneera. Har'a qullaa keenya Kiristoos fannoo irratti qullaa ta'ee nuu dhesse sana dhiisanii har'as qullaa ta'uu kan barbaadantu jiru. Qaama isaanii mul'isanii warreen kaan balleessuudhaaf, dogoggorsiisuudhaaf kan deemantu jiru. Jalqaba irratti ofii isaanii gananii nama kan gansiisaaf hojjetan, ganuumsaaf kan deeman ijoollee daabiloos hedduutu jiru. Kana dhiisaa nuun jedha. Qullaa isaanii ta'anii sooshaal miidiyaa irratti ba'anii kan sirban jiru. Hedduu isaanii sirba madda galiyaa godhatan itti jiraatan malee macaafni qulqulluun kan jedhu cubbuudhaa jedha. Machii dhuganii kan macheessan. Machii gaafa jedhamu dhugaatii qofa miti, dhugaatiinis machiidha. Hinaaffaadhaan kan machaa'an jiru. Diinummaadhaan kan machaa'an jiru. Ofittummaadhaan kan machaa'an jiru. Aalalummaadhaan kan machaa'an jiru. Sirbaan ijjaan kan machaa'an jiru. Machi kana keessaa ba'uu barbaachisa.
Machiin inni dhugaatii har'a namni tokko dhugee yoo machaa'e yoo rafe irraa darba. Machiin alalummaa, machiin inaaffaa, machiin diinummaa, machiin qoricha namatti gochuu, machiin nama balleessuu tasallee namarraan darbu. Tasallee namarraan darbu takkaa itti gallaan. Kanaafuu machii kana keessaa bahuutu barbaachisa. Har'a jireenya isaanii guutuu waggaa waggaatti deemanii nama balleessuuf kan namatti haaromsan, guyyaa guyyaa mana dabtaraa xonqaayii kan dhaabbatan, machii kanaan kan machaa'an waan ta'aniifidha. Machii kana keessaa bahuu barbaachisa. Qabeenya namaa hawwuu kan machaa'an jiru. Gaa'ila namaa diiguu kan machaa'an jiru. Fayyaa nama dhorkuu, nagaa nama dhorkuu, ollaan nagaan wajjin jiraachuu kan machaa'an jiru. Machii kanaan qabamanii kan deeman hedduu isaanii uffata waan uffataniif nama fakkaatuu danda'an. Yaa mucaa koo nama ta'i kan jedheef Daawit kanaan. Nama fakkaatanii namummaa kan gatan. Machii kanaan qabamanii yeroo hunda ilma namaa kan dhiphisan. Ijoollee daabiloos kan ta'an hedduu isaanii waan jiraniif kana keessaa bahuutu barbaachisa. Kanarraa fagaachuutu barbaachisa. Kanarraan fagaanne taanan soomuun keenya minaan lagachuun keenya maali? Kabiraa albaadhummaadha. Albaadhummaa jechuun garaa jaalachuudha. Garaa kan jaalatan, garaadhaaf kan du'an, garaa isaaniitiif jecha obboleessa isaanii kan reeban, obboleessa isaanii kan hamatan, obboleessa isaanii kan dawweessan, obboleessa isaanii irraa waa fudhachuuf kan obboleessa isaanii ajjeesan hedduu jira. Obboleessa jechuu wajjin dhalachuu bichaa miti, ijoolleen addaa hunda obbolaadha. Kana hunda kan raawwatan garaadhaaf albaadhummaadhaaf. Hin soomu, hin kadhadhu, hin sagadu, soominnan barbaachisu jedhanii garaaf kan jiraatan, albaadhumaaf kan jiraatan hedduu isaanii kan. Egaa kanneen kana fakkaatan hundi jedha macaafni qulqulluun. Kanneen kana fakkaatan hundi isaan kun hundi isaaniiyyuu hojii fooniiti. Warreen hojii akkanaa hojjetan dhuguman isiniin jedhaa mootummaa waaqayyootti tasayyuu galuu hin danda'anidha. Tasayyuu mootummaa waaqayyootti galuu gonkallee hin danda'ani jedha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 kaasnee aga dhumaatti gaafa dubbisu. Tasayyuu warreen akkanaa mootummaa waaqayyootti maal gochuu hin danda'ani? Galuullee hin danda'ani. Galuu miti arguu hin danda'ani. Kana otoo garaatti baatu, kana marrimaanitti otoo baatu, kana osoo godhuu namni mootummaa waaqaatti nan gala jechuun gonka hin danda'amu. Yoo maal godhe malee, hojii hafuuraa yoo hojjete malee. Hojiin hafuuraa maaliin? Hojiin hafuuraa jaalala. Hojiin hafuuraa maaliin? Gammachuudha. Hojiin hafuuraa maaliin? Nagaadha. Hojiin hafuuraa maaliin? Obsa. Hojiin hafuuraa maaliin? Gaarummaadha. Hojiin hafuuraa maaliin? Arjummaadha. Hojiin hafuuraa maaliin? Amanamummaadha. Hojiin hafuuraa maaliin? Gaarummaa of dhoowwuudhaas. Isaan kanaan kan mormu hin jiru. Namni kana hojjetu hundi mootummaa waaqatti gala. Har'a jaalala gaafa jennu meeqaan keenyatu wal jaalata? Dhuguma abbaan manaa fi haati manaa jaalala ho'aa waliin qabu? Obbolaaf obbolaan jaalala ho'aa waliin qabu? Hiriyaaf hiriyaan jaalala ho'aa waliin qabu? Jaalala isa dhugaa kan Kiristoos waliin qabnaa? Jaalala sobaa miti. Isa jaalala dhugaa Kiristoos nu jaalate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti maal jedhe? Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennutti akkasumatti tola biyya lafaa jaallate jedha. Tola jaallate ilaala. Kan isatti amanan hunduu jireenya bara baraa argataniif malee abadaniif adu'aniif miti. Akka jiraannuuf jaannu jaallate. Har'a namni jireenyaaf osoo hin taane du'aaf wal jaallachaa. Sobee sitti dhiyaate, si sossobee, iccitii kee si gaafatee, iccitii kee si baasisee, achirra dhaabbatee, mana dabtaraa deemee, seenaa kee waan beekuuf, adeemsa kee, cufannaa kee, banannaa kee waan beekuuf, karaa ati ittiin kaayyoo kee ittiin galmaan ga'uuf deemtu waan beekuuf, kaayyoo keetti daangaa ta'uuf, balbala cufuudhaaf, gufuus itti ta'uudhaaf kan deemu meeqa jira. Kam inni riyaan dhugaa eegaa? Kam isa kam wal jaalanne ree? Kana gochaa soomuun hin danda'ama ree? Gon kan danda'amu jaalalli inni jedhame jaalala isa Kiristoos. Namni obboleessa isaan jaalanna nan siin jaaladha jedhu sobduudha akka jedhe jaalala isa sobaa osoo hin ta'in isa dhugaa ammeenya kan of keessaa hin qabne gatiidhaan alla wal jaallachuu oolmadhaan ala nama waan taaneen namummaadhaan wal jaallachuu kana yoo hin ta'in sobdu. Sobduun immoo mootummaa waaqaan galtu. Hattuun mootummaa waaqaan galtu. Hinaaftuun mootummaa waaqaan galtu. Kanneen amma keenya kanaafidha jechuudha. Inni biraan gammachuudha jedha.
argachuu keetti kan si gammadan, nagaa ta'uu keetti kan gammadan, gaa'ila dhaabbachuu keetti kan gammadan, qabeenya argachuu keetti kan gammadan, baatee nagaan galuu keetti kan gammadan yoo ta'e dhuguma isaan kun mootummaa waaqaa galu. Har'a bala kan gammadu caala kan gaddu baay'ate. Gammachuu argachuu keetti kan gammadu caala, nagaa argachuu keetti, gaa'ila argachuu keetti, qabeenya argachuu keetti, baatee nagaan galuu keetti, hojii argachuu keetti kan gammadu caala kan gaddutu baay'ata. Laali bukkee bitaa mirga keenya. Ija isaa kan diimatu kan bootu baay'ata. Kana gochaa akkamitti taakaa soomin jarana? Kana gochaa hin danda'amu. Kanaafuu gammachuun ni jedhame sirriitti dhugaadhaan walii gammadu, ammeenya kan of keessaa hin qabne, waan godhatti itti gammadu, kan jaalatamtu jaalala waaqayyotti qabamee jiraata mootummaa isaa dhaala. Kabiraa nagaa kan barbaadan. Har'a bara nagaa caala jibba kan barbaadantu baay'ata. Lafaa ka'anii jibba kee kan barbaadan. Lafaa ka'anii biyya akka nagaa taatu kan hin barbaanne. Obboleessa wajjin nagaan akka jiraatu kan hin barbaanne. Nageenyi bilisummaan akka dhufu kan hin barbaanne hedduu isaaniitu. Yeroo hunda lola, yeroo hunda ciqici, yeroo hunda yaaddoo, yeroo hunda boqu buusu, yeroo hunda boo'icha akka ta'u kan barbaadan. Ijoollee daabiloos kan ta'an. Kanaafuu kana keessaa ba'uun barbaachisaa. Kanaafuu waaqayyo kan barbaadu nagaa kan buusu barbaada. Obsa kan hin qabne immoo jiru. Ariifatanii cubbuu keessa kan galan, ariifatanii soba keessa kan galan, ariifatanii sagaagalummaa keessa kan galan, jibba keessa kan galan jiru. Dubbii arraba kee kan eeggatan jiru ariifatanii obsa dhabanii. Waan ati dubbatte hunda paarsantii 95 ol jibbatti kan jijjiiran, hammeenyatti kan si jalaa jijjiiran hedduutu jiru. Kana dhabamsiisudha bakka soomii jechuun. Gaarummaa kan qaban, amanamummaa kan qaban, garraamummaa kan qaban barbaada waaqayyo. Gaarummaa meeqaan keenyatu qaba laata? Gaarummaa meeqaa keenyatu qaba laata? Namicha tokkotu macaafa qulqulluu keessatti yaa barsiisaa gaarii yoom maal godhe mootummaa waaqatti gala jennaan waaqayyoon malee gaariin hin jiru jedheen. Har'a biyya lafaarra gaariin jira laata? Gaarummaa kan namaa yaadu, amanamummaa kan qabu, garraamummaa kan qabu, gadi jedhummaa kan qabu jira hin jiru. Anatu si beeka, ati hin beektutu baay'ata malee gadoof qabummaan garraamummaan kan jiraatu dhugaadhaan dhugaa kan jedhu hin jiru. Faallaa kan deemu jira. Amanamummaan hin jiru. Gaa'ila isaatiif eenyutu amanamee jiraata? Biyya isaaf eenyutu amanamee jiraata? Ollaa isaaf eenyutu amanamee jiraata? Ofii isaaf eenyutu amanamee jiraata? Waaqaaf eenyutu amanamee jiraata? Kun hin jiru taanaan egaa duwwaadha laalaa. Sabni 600 oli Gibsi keessaa garbummaa waggaa 430 keessaa bahanii galaana Eertiraa waaqayyoon addaan kutee maannaa samiidhaa buusee isaanii ilaatee bishaan kattaa keessaa burqisiisee isaan obaasaa ture, gammoojjii siinatti isaan gargaaraa ture. Kana keessaa nama 2 qofatu waaqaaf amanamee Iyyaasuu fi Kaaleem qofa tokko biyya kaadhibaman sana abdachiifaman sana gale. Har'as lafarra ka jiran uummanni lafarra jirru kun hundi keenya rakkoo maaliin qabamne akka jirru laala. Bara Noohittis waaqayyoon bishaan badiinsatiin saba sana kan balleesse, bara Sodoomii fi Gomoraattis waaqayyo ibiddaan kan balleesse, nama waan dhabeef waaqayyoon, nama gaarummaa, nama amanamummaa qabu waan dhabeef, nama obsa qabu, nama jaalala qabu waan dhabeef. Har'as namoonni akkasii hin jirani, jirraa of ilaaluun barbaachisaadha. Of qorree ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf kan jaalatu waaqayyo warra akkanaati, warra nagaa, warra obsaa, gaarummaa, amanamummaa qaban, warra of dhoowwan, hamaarraa, jibbarraa, sagaagalummaarraa, sobarraa, hammeenyarraa, waaqa tolfamaarraa, walirratti ka'uurraa, inaafuurraa, diinummaarraa, qocholoorraa, jibbuurraa warra of orkanii, warri akkanaa mootummaa kootti galuu danda'u jedhee kaayera macaafa. Warra akkanaatu mootummaa kootti galaa jedhe malee warri akka duraa gaaratti tarreessaa turre kun tasa mootummaa waaqatti galuu miti, arguu hin danda'an. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti waaqayyoon Addaamiif seera kenneera. Muka kana maaliin godheen hin nyaatiin jedheera. Yoo nyaatte immoo hin duuta jedhee itti dubbate. Addaam immoo muka hin nyaatiin jedhame sana karaa haadha manaa isaatiin dogoggorri uumameen nyaatee ni du'e. Qullaa ta'e. Mootummaa waaqaa keessaa dhabee bahee
waggaa 5,500 garbummaa daabiloos jala jiraate. Har'as Waaqayyoon anaaf isiniin dhiisaa hin raawwatinaa nuun jedhee kan lafa nuu kaa'ee jira. Nus qullaan keenya kan nu dhokachuu danda'u, nagaa ta'uu kan dandeenyu, waan barbaanne kan argachuu dandeenyu, tsoomiin keenya deebii kan nu fiduu danda'u yoo waa Waaqayyoon dhiisaa nuun jedhe sana dhiisne qofa. Malee midhaan lagachuu keenyan, bishaan lagachuu keenyan abadan Waaqayyoon nutti araaramaa dhiifama arganna jettanii yaaduun gowwummaadha. Gowwummaadha. Anamma uffata adii kana uffadheen jira. Uffanni adiin kun osoo balfi tokko yookiin xuraa'aan tokko irra jiraate wanti ani irra taa'u kunis balfa sanaan laaqama jechuudha. Uffata kana qofa miti kan badu. Wanti ani irra taa'us wanti ani tuqus hundi sin bada jechuudha. Kanaafuu iddoon ani taa'u qulqulluu yoo ta'e waan ani uffadhee irratti hin taa'us qulqulleessuun narra jiraata. Sanan taane taanan xuraa'ummaadha. Kanaaf Addaami dhiisaa jedhee kan dhiisuu dadhabee qullaa ittiin ta'e har'a nuunis dhiisaa kan nuun jedhe jira. Innis ana malee waaqa biraa hin waaqessin. Anaan ala waaqa biraa maal hin godhin hin waaqessin nuun jedhe. Bifa fakkeenya ol samiir gadi lafa jala jiruuti. Kan tolfaman waaqolii tolfamoo kan biraa maal hin godhin hin waaqessin. Ani Waaqayyo gooftaan kee inaafaa waanan ta'eef maqaa waaqa keetii akkasumaan hin waamin. Guyyaa sanbataa qulqulleettii kabaji yookiin eeggadhu. In ajjeesin, in ejjin, in hatin, nama irratti sobaan dhugaan bahin, nama duraa waa fudhachuudhaaf hin hawwin, hin sagaagalin, hammeenya hin hojjetin nuun jedhee seera bahuu irratti abboommii isaa kurnan boqonnaa 20 irratti nu kaa'eera. Akkuma Addaamiin dhiisi jennaan Addaam dhiisuu didee ittiin du'e sana nus wantoota sila armaan olitti gaafnee ilaalaa turre dhiisuu baannan seera bahuu irra kan jiru kana dhiisuu baannan boqonnaa 20 irra kan kaawwamee jiru kana dhiisuu baannan tsoomiin keenya kantu, nyaata lagachuun keenya kantu, dhugaatii lagachuun keenya, of dhiphisuun keenya, of gowwomsuu ta'a nu jala. Of cooloksuu ta'a, foon keenya qofa cooloksuu ta'a malee lubbuudhaaf nuun ta'u. Kanaaf wantoota amma kaasne kana dhiisnetu qulqullaa'uu qabna. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 irratti isa dhumaati. Yoosef gurguramee biyya Gibxii mana Phixifaaraa gaafa seenu Phixifaaraan Yoosef nama qulqulluu nama gaarii akka ta'ee fi Waaqayyo akka isa wajjin jiru beekee qabeenya isaa hunduma mana isaa hunduma imaanaa isatti kennatee biyya biraa deeme. Yoosef itti gaafatamaa mana Phixifaaraa ture. Kanarraa kan ka'e haati manaasaa hafuura ijjaan qabamteetu Yoosefiin qabattee har'a wajjin ciisuu qabnaa. Abbaan manaan koo ana faana hin jiru, hojjettoonni isa ala jiranii, namni nu argu tokko illee hin jiru waan ta'eef kootu jettee gaafa ishiin qabattu. Abbaan manaan kee qabeenya kiyya naa eegi jedhe malee, tiksi jedhe malee, aangoo kan naa kenne qabeenya irratti malee sirratti aangoo naaf hin kennine. Aangoo kan sirratti qabu abbaa manaa kee qofadha. Sababii isaa Kiristoos mataa mana kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaa mataa haadha manaati waan ta'eef jedhee Phaawulos akka dubbate kun gonkayyuu ta'uu hin danda'u. Dhugaadha, hojjettoonni nu arguu hin danda'anii. Abbaan manaa kee fagoo jira nu arguu hin danda'u. Hunda kan argu, hunda kan beeku, fuula isaa fuulduraa kan dhokate takka illee kan hin jirre Waaqayyo nu arga waan ta'eef gonkallee ani fuula Waaqayyo fuulduratti waa namaa akka kanaa hin hojjedhu. Maal hin godhu? Hin hojjedhu. Har'as borus tsoomiin keenya, kadhannaan keenya, gaddi keenya kan nu milkaa'uu danda'u tokkoof tokko kadhannaan keenya fudhatama kan nuuf argachuu danda'u eebba argachuu kan dandeenyu yoo akka Yoosefitti cubbuu hundayyuu wantoota amma kaasne kana hunda fuula Waaqayyootti ani dhiiseera. Fuula Waaqayyootti ani abadan hin hojjedhu jennee tuffannee dhiisnee gaabbiin gara Waaqayyootti deebine qofaadha malee dadhabbii qofa nu jalaa ta'a.
Kanaafu akkamitti coomuu qabna? Maal coomuu qabna kan jedhu har'aaf kutaa tokkoffaa keessatti ammana yoo laalle kan hafan hedduutu jiru. Waan dhiisuu qabnu, waan dhorkamuu qabnu. Kanaafu kanaatiin barannee hubannee kaleessa wallaalummaan kan raawwanne hunda gaabbii gallee soomiidhaan, kadhannaadhaan, sagadaan gara Waaqayyotti deebi'uu qabna. Macaafa Yu'eel raajicha boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti ammayyuu garaa keessan guutuudhaan, gadduudhaan, soomuudhaan gara kootti deebi'aa. Anis gara keessanitti hin deebi'aa. Waaqayyoon gara keenyatti kan deebi'uu danda'u yoo nuti wantoota kana hunda dhiifnee gara isaatti deebine qofadha. Nuti kana dhiisnee gara isaatti hin deebinu taanaan Waaqayyoonis gara keenyatti hin deebi'u. Kophaa keenya jirra taanaan duwwaadha. Jireenyi Waaqayyoon keessa hin jirre duwwaadha. Waxii hittoon ashaboo hin qabne mi'aawu. Jireenyi Kiristoos keessa hin jirres hin mi'aawu. Qurxummiin bishaan keessaa yoo baate hin duuti. Mukti baalli damee isaarraa yoo cite hin goga. Ilmi namaas Waaqayyo irraa addaan baanan Waaqayyoon isa wajjin hin jiru taanaan duwwaadha. Kanaafuu du'aadhas. Du'aa akka hin taane biyya lafaa irratti gaarummaa hojjechuu qabna. Gaarummaan nuti biyya lafaa kana irratti raawwannu yookiin hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nuu kaffalama waan ta'eef hundi keenya yeroo hunda waan gaarii haa hojjennuun kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Qophii kan biraan hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን ለዘላለሙ አሜን።